raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 1925 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti mooltan onkoloolessa 14 bara 2019 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati. Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan koomishinni nagaa fi araaraa bulchiisa naannoo kibbaa hojii araaraaf nagaa geggeessu bulchiisaa naannichaa wajjin mari'achuusaa dubbatee jira. Matoota odaarra qabnu keessaa tokko. Kana laalchisuudhaan oduu keessatti gabaasa qabna. Magaalaa Naqamtee keessatti kanneen hidhamanii turan garii hiikamanii jiru oduudhaa booda gabaasa qabna. Rakkoon magaalaa Dirree Dhawaa walitti bu'iinsa saba gidduu mitii jedha bulchiinsa magaalatti gara boodaa dhiyaata wixata waan ta'eef qophiin ispoortii abbaa dabareetii hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namoo. Koomishinni nagaaf araaraa bulchiisa naannoo kibbaa keessatti hojii araaraaf nagaa tasgabbeessuu ilaalchisee har'a ittaana pirezidaantii naannichaa waliin waajjira isaanii keessatti mari'achuunsaa dubbatamee jira. Gabaasaan keenya Yoonaataan Zabdiyoos ergee jira. Tujubeetu dhiyeessa. Durataan koomishina araaraaf nageenyaa abuunni kaatolika roomaa kaardinaal Birhaana Yesuus abbaa suraafeel akka jedhanitti uummattoota Itoophiyaa gidduu kan ture haaloof jibbiinsa dhugaaf haqa irratti hundaa'uudhaan nagaaf araara buusuun barbaachisaadha jedhan. Koomishinichi kana gochuuf baatilee 8 dura hojii jalqabee bulchoota naannoo waliin marii geggeessamullee qaamuma kanaati jedhaniiru. Durataan koomishina kanaa mootummaan naannoo koomishina nagaaf araaraa waliin hojjechuudhaaf kaka'umsa guddaa inni qabu jedhanillee galateeffataniiru. ሀገራችን ኢትዮጵያ በሕዝቦቿ አንድነትና ጥረት በልጽጋና ሰላም biyyi keenya Itoophiyaan tokkummaaf tattaaffii uummata isheetiin badhaatee nageenyi ishee eegamee guddinni ishee akka mirkanaa'u waggoota hedduudhaaf sababaa walitti bu'iinsa hawaasaaf siyaasaatiin uummata ishee gidduutti haaloo kuufame wal'aanuudhaaf dhugaaf jaalala irratti kan hundaa'e nagaaf araara buusuun barbaachisaadha. Adeemsichis bu'uura seeraa akka qabaatu gochuuf mootummaan Itoophiyaa uummata biyyattii gidduu nagaa, haqa, tokkummaa biyyoolessaaf waliigalteef araarri akka buufatu gochuuf hojjechuun barbaachisaa ta'uu amanuudhaan koomishinni nagaaf araaraa akka hundaa'u godhee jira jedhan. Ittaanaa bulchaan naannoo obbo Ristuu Yirdaa'u gama isaaniin nageenya naannoo mirkaneessuun hojii dursi kennamuufii qabu. Hojichi satattamaan akka xumuramu mootummaan naannoo deeggarsa ga'aa ni godha jedhan. Naannoo muddamsi jiruuf nagaan akka dhabamuuf naannolee sababaa ta'aniif dursa kennuun barbaachisaa ta'uu tuqanii jiran. Naannoo sana keessa mara ittiin walitti bu'iinsa furuun hedduu jiraachuu ibsanii qabeenya kanatti fayyadamuu qabna jedhaniiru. Miseensa koomishinichaa akka ta'an Dr. Abarraa Dheeressaa ennaa kana akka dubbatanitti uummata gidduutti ituu hin beekamin haaloof jibbiinsi hundee gaffagee kennaniin kaleessa halkan akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara sa'aatii 10tti balaa dhaqqabe kanaan kanneen lubbuu dhaban miseensota maatiilee 5 ta'uu isaaniitii fi kanneen keessaa 13 dubartoota ta'uusaa dubbatanii jiran. Akka jecha isaaniitti maatiilee gandaa ammayyaa jedhamu keessa jiraatan halkan jandoo hamaa bu'een utuu hirribaan ka'iin balaan sun isaan irra ga'e. Lafichi humna namaatiin qotamee agammaatti reeffi namoota 12 ka baafame yoo ta'u kanneen hafan ammallee bakka buuteen isaanii hin beekamne jedhamee jira. Bulchiisa naannoo Affaar naannoo Asaayittaa Dubtiitti hidhattoonni waraqaa eenyummaa biyya alaa fi konkolaataa qabatanii deeman jedhaman dheengadda haleellaa geggeessaniin namoonni hedduun du'uuf madaa'uu isaanii jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gabaasaan VOA Masfin Arraagee bulchiisi aanaa Affaar namoonni 17 haleellaa kanaan ajjeesamuu fi kabroon 34 madeessamuu mirkaneessee jira jedha. Gama biraatiin immoo damee ittisa yakkaa naannoo Affaaritti ittaanaa koomishineraa Ahmed Ahmediin maqaa dha'achuudhaan miidiyaaleen gabaasan ka biyya keessaa daa'ima 3 fi dubartoota 4 dabalatee namoota 16tu ajjeesame jedhani. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Dho'insa boombii guddaa lubbuu hedduu Somaaliyaa keessatti galaafate waggaa lammaffaa yaadachuudhaaf mootummaan Somaaliyaaf ergamni gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessaa ibsa baasaniin garee Alshabaab irratti daran dhiibbaa gochuu kan itti fufan ta'uu dhaadatanii jiru. Pireezidaantiin Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo ibsa kennaniin waraanni mootummaa isaanii caasaa shira Alshabaab haleeluu cimsee kan itti fufa ta'uu dubbatanii jiru. Maadhee gurmuun kun irraa ka'ee haleellaalee suukanneessuu geggeessus barbadeessee jira waraanni jedhanii jiru. Somaaliyaatti ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Simoon Mulungoo gama isaaniitiin haleellaaleen shorkeessummaa lammiiwwan Somaaliyaa egeree nagaa fi badhaadhinaa uummachuudhaaf carraaqan boodatti deebisuu hin danda'u jedhanii gamtaan Afrikaa keessumaa humni waraanaa Amisoom biyya Somaaliyaa gamtoomee fi dimokiraatofte ijaaruu irratti carraaqqii nageenyaaf akkasumas nageenya mirkaneessuuf godhamu irratti mootummaaf uummata Somaaliyaa waliin hojjechuuf gargaaruu kan itti fufa ta'uu dubbatanii jiru. Aangawoonni mootummaa Somaaliyaaf namoonni hedduun bakka finxaaleeyyiin Alshabaab onkoloolessa 14 bara 2017 konkolaataarraa boombii guddaa dhoosuudhaan namoota 587 galaafatanii fi 316 kabiroo madeessan bakka waltajjii 14 jedhamuu fi duraan immoo keeshan jedhamutti beekamu achitti argamuudhaan miidhaa dhaqqabe kanaaf gadda isaanii ibsanii jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Turkiin Siiriyaa gama kaabaa weeraruudhaan haleellaa loltoota Kurdii irratti geggeessiteef biyyi isaanii akka uggura guddaarra keessu arra hubachiisanii jiru. Ta'us garuu waraana Ameerikaa humnoota Kurdii wajjin gamtoomuudhaan shororkeessota Islaamik Isteetsi waraanaa turan achi baasuun isaanii ammallee akka murtii sirrii ta'etti dubbatan pireezidaantichi Yuunaayitid Isteetsi. Loltoonni Ameerikaa achi ba'uu isaaniitiin loltoonni Kurdii warra Islaamik Isteetsi harka isaaniitti hidhamee jiran keessaa aga tokko gallakkisanii akka nuti deebinee waliin hojjennu yaaluu malan ka jedhan pireezidaant Tiraamp humnoonni Islaamik Isteetsi gallakkisaman biyya durarraa deeman Turkiif dhiifama Siiriyaaf biyyoota Awurooppaa keessatti akka deebi'anii qabamuu walanillee dubbatanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaarteetti namoonni 30 erga hidhamanii ji'oonni 3 darbanis mana murtiitti hin dhiyaannee jedhan maatii keessaa namoonni hangi tokko. Bulchaan godinichaa akkuma godinaattuu namoonni rakkoo tasgabbii uumanii shakkamanii qabamanii jiran namoota 22 qofaa jedhu. Oduma wal fakkaatuun magaalaa Naqamtee masaraa Kumsaa Morodaa keessatti namoonni hidhamanii turan garii gadhiifamuuf namoonni 14 ta'an ammoo gara murtiitti dhiyaatanii beellamamuu natti maatiin hidhamtootaa dubbataniiru. Kantiibaan magaalichaas masaraa keessa amma namni hin jiru hundumtuu gadhiifamaniiru jechuurra ka darbe odeeffannoo quubsaan kennine Naakoor Malkaatu gabaase. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee magaalaa Liibootti namoota hidhaman jedhanii fi maaliif akka hidhaman ilaalchisee namoota hidhamanii turanii gadhiifaman keessaa tokko aanaa kan jedhan namni maqaa isaanii ibsuun barbaanne akkasitti dubbatu. Namni yaaddoo nageenyaa waan hin qabuuf maqaa koos ta'e ibsuun barbaadu jedhan kun hanga yoonaa gaaffiin taasifameef tokkollee hin jiru jechuun dubbatan. Namoonni hidhaman naannoo nama 34dha. Isaan keessaatii kan ba'e nama 5 amma gara nama 30 jechuudha kan gara mana hidhaa jiru magaalaa Liiboo jiru jechuudha godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee. Yeroo ammamii ta'a namoonni kun erga hidhamanii? Gara 3 jechuudha. Maali sababi isaa? Sababa isaa wanta beekamaa ta'e wanti lafa taa'ee jiru deeggartoota abaa'oodha jechuun kana hunda hidhanii jechuudha. Deeggaraa abaa'oo ta'uun nama hiisisaa? Egaa kaaga yaadni isaan qabatan kanuma irraati kan ka'e malee wanti gara biraa waan ta'e hin jiru tokkollee. Namoonni 5 gadhiifaman sun maal jedhamanii gadhiifaman? Homaa wanti gaafatame tokko hin jiru. Yeroo gadhiifamanitti gadhiifamaa jedhanii gadhiisuu irraati kana fi wanti gara biraa hin jiru. Isin namootuma hidhamanii gadhiifame keessaa tokko? Poolisiin homaa qorannoo geggeessuun qabu? Kana goote kana raawwatte kanadha kan jedhame hin jiru. Jechuun baasu irraati kana fi wanti gara biraa bakka hin jiru. Gaafattanii yeroo gaafattanoo qorannootti nu dhiyeessaa yeroo jettanoo maal jedhu? Eenyusi gaafata jiru qorannootti dhiyeessaa jetta. Silaa waan nama gaafatan deebisuudhaa ture. Garuu wanti ammaa kanadha kan jedhameef hin jiru. Gaafati qaban sanii wati qabu manumaa isaa ta'u iddoo dirreerraa isaa ta'u qabanidha. Kanaati booddee immoo gaaffii fi dhiyaatu hin jiru. Gaafuma wayita isaanitti maqaama simaamanii dubayii jechuutu jira jechuudha. Mana murtiittis hin dhiyaanne? Hin
Oromiyaan Maatiin hoo arguudhaaf eeyyama qabaa? maatiin hin gaafatu. Godinuma kana aanaa Amuruu magaalaa Gamsaatti namootni muraasni erga hidhamanii torbanootni darbuu dubbatu. Miseensa maatii keessaa namni maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan. Kan hidhame abbaa kodha. Sababiin hidhameef hin barree guyyaa sana waajjira poolisiitti qabanii ture. Erga qabanii immoo xiqqoo ture makalaakiyatiin qabamee dhufee manni sakatta'ame ta'anii himamtuun argamne sana booda fudhatanii deemanii gara isaan geessanis hin barree agayoonaa iddoon jirus hin barree kanumadha waan jiru. Guyyaa meeqa ta'a erga abbaan keessanii hidhamanii? Facaasaa dhufu torbee sadaffaa ta'a. Amma eessatti hidhamanii argamu? Kaampii makalaakiyaa jira jedhu gara Saqalaa lafti jedhamu jira. Irraa baay'ee fagoodha. Naannoo kiiloomeetira 80 ta'a. Oduuma dhageenya malee waan barreen qabu. Abbaa keessan malee namni hidhame kan biraan jira? Ijoollota maqaa isaanii hin beekne malee ijoollonni lama sadii tokko kaleessaatti illee ijoollonni hidhaman jiru. Maalirraa kan kee kan qaban? Shakkiisa carraa sana akkatti gaafatu. Carraattiin kennani beekta humna waraanaadha. Wanta gaafattu hin qabdu yoo isaanitti tole si dhiisu malee yoo fuulli isaanitti toluu dhiisellee rukutuu danda'u. Gaafa namni illee dubbisuuf deemullee namatti hin agarsiisanii nyaata maal yoo namni geessu namarraa hin fuudhanii akkamatti bakka baay'ee nama agarsiisa haalli jiru. Obbo Jabaa Addunyaa bulchaa godina Horroo Guduroo Wallaggaati. Dhimma hidhaa jedhame irratti deebii kennanii jiru. Gara godina kanaatti kan dhufanis yeroo dhiyoodha. Isaan fuulduras namoonni karaa sadarkaa adda addaatiin keessattuu humna hidhatee bosona keessa socho'u wajjin namoota shakkaman jedhame namoonni baay'een akka to'atamanii yeroodhaaf irratti qulqullaa'u godhamee jirama. Kanarraa dhaggee namoonni baay'een humna komaandii poostii as jiru wajjin ilaallee akka hiikaman godhamee jira namni baay'een jechuudha. Lakkoofsaan hangam ta'u namoonni amma ammaatti hiikamanii jiran? Namoonni hedduu lakkoofsa isaa immoo inni hin goone yeroo biraattis ni dabaluu ni danda'a. Namoonni baay'een hiikamanii jiru. Namoota 20 wayiin caalletu karaa adda addaatiin keessattuu warri bosona irraa tokko harka isaanii kan kennatanii yeroodhaaf akka irratti qulqullaa'uu fi namoonni muraasi mana keessa jiran jiru. Bulchiinsa godinaatti hordofaadha kan jirru. Soo isaanuma kana mataa isaayyuu yeroo dhiyoo keessatti qulqulleessinee akkamittiin gadhiifamuu danda'u kan jedhu kanarratti mari'achaadha kan jirru. Rakkoo guddaan amma naannoo kanatti jiru keessaa inni tokko qaamni adda addaa yoo hatee hidhames yoo loon hatee hidhames yoo yakka gogaa dararqoon jalisa jedhamu sana hojjetes yoo nama hojii wanni ta'ee yeroo tokko mootummaan olaantummaa seeraa kabajjisuudhaaf tarkaanfii adda addaa fudhates maqaa siyaasaatiin wal qabsiisuun darbee kan mul'atu ni jira. Inni kun hojii regulaarii ta'een itti fufa. Namni kamiyyuu qaamni mootummaa to'atee ilaalee irratti qulqulleessee gadhiisuun biyya eessaayyuu jira kun. Gaafa mana murtiitti akka heera mootummaatti mana murtiitti dhiyaachuu qaba kan jedha kan qabnu. Naannee inni kun egaa xinnoo ishee haalli amma jiru komaandii poostiidha waan ta'eef yeroo tokko faarda fudhattee yeroo itti qulqullaa'u jiraachuu danda'a jechuudha. Humna adda addaatiin wajjin wal qabatee waan jiruuf. Aanaa kana keessatti maaltu jira kan jedhu kan exactly anis qaamaan garbee waan jiru mina ilaala. Akkasittiin akka jedhame kanammoo akkasitti kan amma riippoortii ani aanaarraa qabuu fi wanti amma namoonni kaasitanii jedhamu kun ishee garaagarummaa waan natti uume jiruu fi. Namootuma to'atamanii hojii wal qabatee iyyuu namoonni yoo harka isaanii kan kennatan ta'e mootummaan gama nagaatiin simatee hawaasatti akka isaan makamanii jiraatan gochuudhaaf qophaa'aadha jedhameet ibsamaa ture yeroo garaagaraa. Namoonni sun erga harka isaanii kennatanii maaliif mana hidhaa keessa tursuun barbaachiseef? Wanni jiru akkuma jedhame namoonni yoo sirriidhaan harka kennatanii dhufanii wanni ta'an dafanii qulqullaa'anii hawaasatti makamu. Amma asirratti wanni ka'aa jiru wanta adda addaatu jira. Yakki adda addaa kaleessa dalagamaa ture jira. Xinnoo ishee kan baalaansii gochuudhaaf yeroo tokko komaandii poostii qabee tursuuf jechuudha. Manni adda addaa qubataa ture jira. Namni rukutamee jira. Lubbuun namootaa darbee jira. Rakkoon adda addaa uumamee jira. Kan waliigallee irrattis mari'atamaa jiru kan harka kennatee karaa adda addaatiin kan dhufe dhiibni yoo qabame mataasaa irratti qulqullaa'ee akka inni gadhiifuu dhabuudhaaf irratti waliigallee jira. Qaama humna raayyaa ittisa biyyaas jiruunis jechuudha. Amma rakkoo guddaan jiru hawaasni miidhame sun immoo karaa adda addaatiin kan inni iyyataa jiru jira. Soo isa kanaaf immoo poolisiin yeroo tokko yaa seerri yakkaadhaa jira waan ta'eef isa kanaaf qulqulleeffachuudhaaf yeroo tokko namoota mana adabaa keessa turchuun kun jira. Oduudhuma wal qabatuun namootni magaalaa Naqamtee masaraa Kumsaa Muroodaatti ji'oota 4 caalaniif komaandii poostiin qabamanii turan hagi tokko gadhiifamuu namootuma gadhiifaman keessaa namni maqaan isaanii akka hin caqafamneef sagaleen isaaniis qilleensarraa akka hin oolle gaafatan kan ibsan. Kantiibaa magaalichaa obbo Badhaasaa Jinfeessaa odeeffannoo bal'aa dhimma kanarratti kennuurraa of qusatanii jiru. Kan magaala waan hin taaneef kanarratti yaadatu kennuu danda'u. Gamoroodhaan muuziyeemiif malee kan biraa bakka hin taane walii galleerra kanaaf namni hojii keessa jiru. Hidhamaan jiru.
ammallee namootni 14 ta'an gara mana amala sirreessaatti dabarfamanii mana murtiitti dhiyaachuun dhimmi isaanii torban dhufutti beellamamuu maatii keessaa nuuf himan illee dhimma kana irratti odeeffannoo quubsaa argachuuf geggeessitoota koomaand poostii Oromiyaa lixaa argachuudhaaf goone hin milkoofne. Itti aanaan hoogganaa biiroo nageenyaa Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu garuu akkas jedhanii jiru. Tarii warri akka qabu jedhamanii akkaan barbaadamanii mana murteetti dhiyaatanii kan murteef dhiyaatan yoo hin ta'in hundumtuu gara mana isaanii deebi'u jechuudha. Yoo akka nama ajjeesuudhaan akka adda addaatiin shakkamanii himatamaniiru ta'e himannaan irratti banamee murteetti kennama. Egaa mana murteetu beeka. Garuu kan sanarraa hafe hundumtuu gara mana isaanii deebi'u. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Dhaakoor Malkaa Amborraa. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:46 ta'eera. Asnu biraan waaree booda 1:46 wallee kanaan sagantaa hafetti ce'e. Gabaabina yeroof wallee kana addaan kutuuf dirqamne nuuf kalchaa jennaa sayyoo dandanaa wallee isaaf hedduu galateeffanna. Qophii ispoortii. Ameerikaan gama jiminaastikiin Keeniyaan ammoo maaraatooniin addunyaa ajaa'ibsiisaa jiran sooraan ka qindeessa qaba gara saattan sin dabarsa. Ijoolleen duraa sadeen tunin Simon Biles, Coco Gauffii fi Brigid Kosgei warra addunyaan ilaaf gurraan maqaa isaanii beektu. Naayijeeriyaan Biraazil chocho'uu dhoortetti tokkoof tokkoon dhanqaansoo jigan. Neymar luqqeettuu bitaatti qabatetti tapsuun keessa ba'e. Keeniyaan dhiiraaf dhalaalleen maraatooniin rikoordi addunyaa mooteetiin addunyaa harki afaanitti goge. Baratoolaan soraa ala ka'eeti tuttuun ilma ta'uutu ispoortiiti. Tanaan 25 jedhaaf. Simone Biles has her sights set on an even bigger prize. Never stopped until I got what I wanted. Atileetiin Ameerikaa jiminaastikiif Oloompikiin meedaaliyaa gurraacha gurri addunyaatti baay'ataane Simone Biles ammallee warqii hedduu darachaa deemuu jirti. It is Simone Biles. Shaampiyoonaa addunyaa Stuttgart Jarmaniitti jiran ilaalleetti halee maraatoonii miti warqii 2 dabalatta Simone Biles. Simoniin tun intala gannaa 22 medaaliyaa 25 agammaatti isiin moot keessa 19 warqii. Dakalee waliin marroo 5 shaampiyoonaa jiminaastikii addunyaa irratti dorgomtu Simon dorgommii fillinqoo yookaan ammoo jiminaastikii hojjechuun beekamte. Wanni cufti marroo tokkotti naa qixoofte akkisiin naa guutamte argee jennaan guddoo gammade tan hubadhellee jette. Everything hit me at once and I realized I had finally done it. Waan hedduutti isi gammachiis nama isi fakkaataa dhibii dabarra Coco Gauff intalgan 15 dhalootaan Awustiraaliyaa amma lammii Ameerikaatti dorgommii shaampiyoonaa teenisii addunyaa takalee Awustiraaliyaa dorgoman irralleetti shaampiyoonaa taati isi malee nami gan 15 shaampiyoonaa teenisii addunyaa ta'iyyuu hin jiru. Cocoon atileetii Laatiiviyaa Jeeleenaa Otopaankoo mootetti shaampiyoonaa irra fudhatte.
Atileetiksii dabar Eliud Kipchoge atileetii keenyaatti maaraatoonii dorgomuun beekan waan takka namni hin tolchine maaraatoonii sa'aatii lamaan gaditti moo'ee addunyaa afaan qabsiise. Namni kiiloomeetirii 43 wayii tana sa'aatii lama kana gaditti moo'ee namni akkisan jiru. Eliudiin kun maaraatoonii kalee Awustiraaliyaa Viyaanaa dorgoman tana sa'aatii 1 daqiiqaa 59 fi sekondii 40tti fixate. Ganna lamaan duratti ammoo lammeessoo bahe maaraatoonii akkana irratti. Gamhaan ammoo atileetiin keenya Brigid Kosgei maaraatoonii kalee Ameerikaa Chicaagoo dorgoman irralleetti atileetii Biritaan Paawulaa Redkaaliif irraa dorgommii mooteetiin rikoordii ganna 16 isiin harka qabdu ta'an irraa fudhatte. Paawulaan nam ganna 25 maaraatoonii kiiloomeetirii 43 tanaaf wayiif tana sa'aatii 2 daqiiqaa 14 fi sekondii 4tti moote. Atileetiin Itoophiyaa Abaabel Ihenneetitti lammeessoo ba'e. Kubbaa miilaatiin ammoo Biraaziliif Naayijeeriyaan kalee walummeexichaa oolaniitiin tokkoon gargari bahanii daphee kunii dapha ariyyummaaf taphatanii atileetiin beekamaa taphataan beekamaan ammoo lammeessoo ba'e. Tapha kan jalqaba irratti Naayijeeriyaa galchee ittaan seetiin ammoo daqiiqaa 3 qof jalaafteetiin Biraazil moote akkasumaan tapha ariyyummaa taphachaa bahan. Shaampiyoona Awurooppaa dabarraa agammaatti biyya 20 taphachuuf deemuu jira. Biyya 4tti qixaa'ee biyyeeyyi birra maraniitiin taphatan. Ganna dhufu walitti dachaan taphisuun. Soraa lafee ispoortiin irraa tolu. Rakkoon nageenyaa magaalaa Dirree Dhawaa balaa dargaggoonni seeraan ala gurmaa'an geessisaniin kan mudateedha jedha bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa. Bulchiinsichi akka ibsetti namoonni nagaa hawaasa magaalattii booressan kun saba keessa dahachuu ka barbaadan ta'us saba kamuu bakka hin bu'anii jedhee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase. Maddisaa yaa'u keessaafuu garuma gurmuutee jira. Garee hattummaadhaan nama waliin buustee qabeenya namaa saamuu wajji wal qabatee dukkaannanii magaasan namaa saamuu wajji wal qabatee waaqni jaharratti wanti kun kan eegale halkan machaawanii jechuudha. Ijoollummaan achitti duriyyummaan waliin bu'anii qabiira dhaqaniiti qabiira addabaabaayii baajaajiilee bultuu jira. Baajaa bultuu san caccabsanii ijoolleen qabiiraati ijoollee dachaatutti baajaa keenya caccabse jedhanii sanirraa waliin bu'iinsi guddaan kan ka'e bu'iinsa san jidduutti ammoo qabeenya namaati kan saamame. Ammaan tana nama hin beekamne jira. Nama garuma jaaramtee bulchiinsuma amma jiru kana yookaanis bulchiinsuma akka Itoophiyaatti bulchaa jiru kana garee hin feene jira. Gareen san jaaramtee ija siyaasaatiin uummata keessatti odoon tahin duuriyyuma tana warra hashiishaa fi kana dhugu gurmeessanii idduma magaalaa hin jirtutti kana kan jeequmsa uumaa jiranii. Gareen wal gurmeessee jettan kuni garee akkamiiti? Gurmiin kuni gurmii seera qabeessa moo wantoota akkanaa dalagan? Amma gurmiin nuti qabnu gurmii takkaafillee beekumsi hin jiru akka magaalaa bulchiinsaatti waa takka namni nuti gurrees hin jiru. Kana keessaas dhugaa walii himna. Namni qabeenyaan isaan deeggaruus ni jira achi keessa. Amma lafa jalatti warra jiru ijoollee Dirree Dhawaa lijoos biratti jaameeti duraan kan gurmaawanii achi keessa warri tolchuu hojjetu ni jira. Irra guddaan ammoo hojii siyaasaati kan hojjetamu. Wansaa tana hojjaameeti gareen deemaa jiru. Kallattiin itti deemamaa jiru kallattii biyya diiguuti. Nuti hubannaafis nam takkaafis hin kennine seeraanis hin jaaramne nageenya uummataati amma wanni nu yaachisiisu jiru. Waa'ee garee jaarameetii fi kanaa miti. Oomishaalee akkamitti uummanni bobbahee nagee hangalaa. Barrabshaan duraanis numa godhamtii gaafa ammaan tana akkasitti fincile kaasamee mootummaa garagalchaa ture qeeroonis kanarra bahee wareegama kafalaa ture san qabeenyi saamamee ni jira. Yeroo sanitti lubbuma ijoolleeti kan wareegamaa ture. Amma kana keessatti ammoo ergamni jiru maali? Kollaapsi godhuudha. Wanni biraa takka hin jiru. Kana mootummaa harka micciiranii aangoo jijjiiru kun ammoo gonkumaa waan tahaatii miti. Amma fakkeenyaaf sadarkaa kanatti warri ala deeggaramee dinagdeedhaan illee achitti osoo beekamtiin sirnaa kallattiin hin qabaatin ijaaramee sadarkaa kanaan jiru osoo jiraachuu arguu caalmatti iyyuu walitti bu'iinsaa fi rakkoolee garaagaraaf sababa ta'aa osoo jiraachuu arguu bulchiinsi magaalaa akkamiin use obbo Kadir? Bulchiinsi magaalaa maaltu jira seete namni gurmaa'ee sosohuu mirga isaati. Amma eega jeequmsa keessa seenee namni karam deemu jira argine kana murtii nuti akka caasaa mana mariitti kaayamanii jira.
akka hoggansattis wanni kaayamee ni jira. Yeroo gabaabduu tana keessatti wanni godhamuu qabu yaa'u miidiyaafis ofiishaalii booda godhuun keenyan oolamu tarkaanfii uummata kana tasgabbeessuu wajji wal qabatee namni seeraaf dhiyaachuu qabu seeraaf dhiyaata, namni gorfamuu qabu ni gorfama. Amma booda wanni harki marannee teenyuufis takka hin jiru. Uummata bal'aas mari'achiisnee uummanninis wanni jechaa jiru olaantummaa seeraa nu haa kabajamuudha. Sababaa namni isaan jidduutti zarafee summi isaan keessa facaasaa jiruu fi waa'ee gara sabaa deebisaa jiran. Anamma dachaatus mari'achiise uummataa wajji waliin lollee, saba Oromootii wajji waliin lollee, walirraa dhallee, walirraa horree, walii gurgurachaa jira jaan. Haawwan qafiiraa keenyaaf dubbise, haawwan qafiiraatii fi ammistenyaa jiru nuti olaantummaan seeraa haa kabajamu. Ammoo giin wanni jeequmsi godhamaa jiru hattuudha. Kanaafuu tarkaanfii olaantummaan seeraatis haa fudhatamu. Ja'ameeti kan ka'aa ture. Miira kana keessaa baanee akkamitti qajeelfama mootummaa kana daandii irratti as deebisnee nama seeraaf dhiyaatu akkamii dhiyaachuu qabaa, namni ganda jeequ maal ta'uu qabaa waan jiruus waan dhumee jiru jechuudha.